gargaarummaa isaatiin, eegumsa isaatiin, arjummaa isaatiin guyyaa eebbifamaa kana argannee jirra. Gooftaa guddaa galateeffachaa isa yeroo nu kennee sababuma adda addaa immoo fayyadamnee akka isa waaqeffannuuf laphee isa barbaadu garaa isa yaadu sanuu laata Waaqayyoon guddaa galateeffachuun barbaada. Afaan barameen yeroo baay'ee baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee jedhama. Waa'ee ayyaanaa wajjin wal qabsiisnee yoo gooftaan nu gargaare akka waldaa keenyaatti akka waldaa dibata fuula Waaqayyoon barbaaduutti ayyaanni maalinni kiristaanni ayyaanni inni kabajuu qabu isa kamii kan jedhu hin baranna. Wanti hundumtuu macaafa qulqulluudhaan nu deebi'a waan ta'eef baay'eetti rakkannu jedhee yaada. Garuu yeroo tokko waa'ee dhugaa dubbii Waaqayyootti of madaksuu wajjin wal qabatee wanti jiru dogoggorri jiru maanni haala barree hundumaa dhugaa goonee lakkoofna. Waan shaakalli keenya waan abbootiin keenya nutti dabarsaniif namoonni nu hangafa waan nutti himaniif sirriidha waan hundumtuu jennee waan amannuu fi sanarraa abdeetuuf gochuun of ijaaruun dhugaa macaafaa gara beekuutti dhufuu irratti baay'ee dadhabina qabna. Har'i guyyaan isaa guyyaa sanyooti. Guyyaa 29. Iddoo baay'eetti ayyaanni har'a kan inni kabajamu. Ayyaanni gaafa isaan jedhan guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Guyyaa yaadanneerraa guyyaa yaadachuurraa maal qabnaa? Hiikti guyyaa yaadachuu jireenya keenya keessatti maal fakkaataa kan jedhu kiristaanni hundumtuu yoo of gaafate gaariidha. Xobbee ta'uun, daa'ima ta'uun, warra bara hundumaa miiraan haasa'an, haaloo baltaadhaan warra haasa'an, jetteedhaan warra haasa'an ta'uun nurra hin jiraatu. Phaawulos Timootewosiin kan inni gorsee mammaaksa amantii irraa fagaadhu jedhe. Mammaaksa amantii jechuun waan amantii hin taane garuu mammaakan jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos eenyuyyuu waa'ee guyyaas, waa'ee ayyaanas, waa'ee nyaataatiifis namni isin hammeessu hin jiraatiin jedhe. Isaan kun hundumtuu gaaddidduu Yesuus turanidha. So ayyaanni kamiyyuu kakuu moofaa keessatti ayyaanni Faasikaa, ayyaanni Gordommoo, ayyaanni Makarrii, ayyaana adda addaa jedhamantu jiru. Isaan kun hundi isaanii Yesuusitti hiikkatu. Amma nuyi guyyaa kabajuu dhiisnee isa guyyaa nuu kenne waggaatti ayyaana kabajuu dhiisnee isa yeroo hundumaa jireenya nuu kenne Yesuus hin kabajna malee dhimmi guyyaa yeroo hundumaa waan nu yaaddeessuu hin qabu. Namni keenya garuu sababii humna isaatiis sababii aadaa barameerraa waan barameerraa hiikkachuu hin dandeenyee fi yeroo hundumaa wanti nuti yaadnu maalinni guyyootatti hidhamna jechuudha. Waggaatti waan dikkifamuuf, waggaatti huccuun gaarii, huccuun haaraa waan bitamuuf, horii waan qalamuuf, nyaanni waan hojjetamuuf, firti iddoo adda addaatii sababii ayyaanaa wal dubbisuudhaaf waan galuuf, mootummaan kalaandarii waan cufuuf, iddoon hojii waan hin jirreef namoonni baay'een ayyaana jedhanii yaadu. Fakkeenyaaf ayyaanni nuyi har'a kabajnu nuyi fi biyya Bulgaariyaa irra kan darbe biyyoota lama addunyaa kanarraa gooftaan Yesuus gaafa 29 dhalate jedhee kan sagadu kan waaqeffatu biyyoota lama duwwaadha. Biyyoota addunyaa kanatti argaman hunda keessaa biyyoota lamatu guyyaa kana waaqeffata. Maalirraa ka'ee kan jedhu amantiidha moo hayimaanotiidha? Amantaadha moo amantiidha kan jedhu goodaa jira jechuudha. Isumayyuu immoo biyya Itoophiyaa keessatti gariin tokko kaleessa waaqeffatanii gariin tokko irra waaqeffatan. Kalaandariin mootummaa Itoophiyaa gariin kaleessa cufee gariin irra cufe. So this is about not about our religion. Why amantii keenya hin ibsu kun.
So Yesuus kaleessa dhalatee har'a dhalatee bara darbe dhalatee hiikti inni qabu waa'ee guyyaa sanaa otoo hin ta'in waa'ee Yesuus. Yesuus bara baraan ture. Macaafni qulqulluu kan jedhu sagaleedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Inni mataan isaa Waaqayyo ture. Waan hundumtuu isaan ta'eedha. Isa bara baraan ture sanatu, isa otoo ergamoonni hin uumamin ture sanatu, isa otoo waaqnii fi lafti samiin hin uumamin ture sanatu, isa utuu addunyaan kun tokkoon ishii otoo iddootti hin uumamin ture sanatu in dhalate otoo hin ta'in foon uffatee sanyii namaatti dabalame. So afaan nuti ittiin beeknu Maariyaam irraa dhalateedha. Macaafni akkasuma jedhee waama rakkoo hin qabu. About version. Waa'ee vershinii macaafa qulqulluuti waan ta'eef. Garuu hiikti guddaan maa innidha? Hiikti guddaan, barbaachi guddaan, fedhiin guddaan nuyi asirraa qabnu maal innidha? Kaleessa isaa ta'uu bara darbe Yesuus Kiristoos nuyi waggaatti guyyaa inni dhalate sana amma gaafa biyya lafaa kanaa qabnutti kabanyee horii qallee uffata aareffannee waldaatti sagantaa galataa qopheessinee keessummaa affeerrannee waaqessaa akka darbinu moo jireenya keenya wajjiniin akka wal qabsiisnudha. Jaallattanis jibbitanis Yesuus Kiristoos foon uffatee biyya lafaa irratti mul'achuun waa'ee ayyaana nyaatanii dhuguu wajjinii waa wal qabatu homaatu of keessaa hin qabu. Homaatu of keessaa hin qabu. Nyaachuu waggaa guutuu nyaadhaa yoo isinii danda'ame. Waggaa guutuu uffadhaa yoo isinii danda'ame. Waggaa guutuu uffadhaa yoo seermoonii godhadhaa yoo isinii danda'ame. Humni keessa yoo danda'e final capacity nukin dandeettiin finaansii keessanii yoo danda'e waggaa guutuu waaqeffadhaa. It is about your capacity. But guyyoonni kun kan isaan jireenya keenya irratti hiika qabaatan Yesuus Kiristoos sagalee ture, sagalichi Waaqayyo ture, inni Waaqa bira ture, bara baraan ture, waan hundumtuu isaan uumameedha. Isa lafti kun ittiin uumamte lafa nuun irra teenyee waaqeffannaa jechuudha. Isa nu uume deebinee waaqeffannaa jechuudha. Baay'ee waan hundumtuu isaan uumame gaafa jedhu atis isaan uumamne jechuudha. Fayyinni keenya kan gara biraa hojii dabalataa yoo ta'e iyyuu uumamuun humti keenya mataasaa isaan ala kan nu uume hin jiru. Bakka macaafni qulqulluun Waaqayyo abbaan pilaanarii akka ta'e Yesuus Kiristoos ajentii akka ta'e hafuurri qulqulluun immoo riivilerii akka ta'e macaafni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Macaafni qulqulluun namni hafuuraa waan hundumayyuu qoree bira ga'a. Isa garuu homtuu qoruu hin danda'u. Yaada Waaqayyootiin gaafa deemnu, fedhii Waaqayyootiin gaafa deemnu, ajandaa Waaqayyootiin gaafa deemnu, barbaacha Waaqayyootiin gaafa deemnu guyyoota qorraa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana sirriitti beekuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee guyyaa Faasikaa yoo kaasne macaafni qulqulluun kompiliitirii Yesuus Kiristoos jimaata du'ee sanbata ganama obbiroo ka'ee jedhe afaan Oromootti. Jimaanni kun isa nuyi jimaata jennu, sanbannoo isa nuyi dilbata jennu. Macaafa keessatti sanbanni isa kami, dilbanni isa kami? Guyyaan jalqaba torbaanii isa kami? Waa'ee kanaa yaaddanii beektu? Kana baruu danda'uu qabna jechuudha. Ayyaana waaqeffachuudhaan dura, ayyaana amantiitti finne amantii faana waliin daballaquudhaan dura waa'ee guyyoota kanaa beekuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf Yesuus jimaata du'e, jimaata sa'aatii meeqatti du'e? Sa'aatii 6. Sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9tti aduun dukkanooftedha mitiire? Sa'aatii 6tti du'e. Sanbata guddaa sa'aatii meeqatti ga'e? Obboroodha ganamaan 12 toon guutee. Akkas taanaan akka nuyi yaadnutti akka nuti amma ittiin jimaata guyyaa siqilatii sanbanni immoo guyyaa du'aa ka'uuti jennutti Yesuus Kiristoos guyyaa 3 halkan 3 garaa lafaa keessa akka ture macaafni qulqulluun nutti hima. Guyyaa 3 halkan 3 immoo jimaata sa'aatii 6 irraa kaaftanii hanga sanbata ganama 12tti halkan 3 guyyaa 3 ta'uu hin danda'u. Halkan 3 guyyaa 3 jechuun sa'aatii 24 of keessatti qabata. So jimaata sa'aatii 6 hanga qidaamee sa'aatii 6tti guyyaa tokko. Qidaamee sa'aatii 6 amma sanbata sa'aatii 6 otoo eegeeyyuu guyyaa 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu wal dhahaadha jechuudha. Isa kana bira geenye akka Yihuudootaatti guyyaan kamtu lakkaa'ama? Macaafni qulqulluun aadaa Yihuudootaatiin waan barreeffameef jimaanni guyyaa kamii, sanbanni guyyaa kamii, guyyaan tokko immoo sa'aatii meeqa qaba akka isaaniitti kan jedhu lakkaa'uudha malee cal jennee gottotnee Itoophiyaatti as fiduu danda'uun nurra hin jiraatu jechuudha.
waan qamadiin nu ga'e qamadii galfanneef, waan garbuun nu ga'e garbuu galfanneef, waan namoonni naannoo keenya ayyaana jedhanii madilliqaniif lafa dheebanii fi zim jennee waan waaqayyoo kana waa'ee dubbii dhugaa kana gara yaada keenyaatti as fiduuf nurra hin jiraatu jechuudha. Dhuguma fedhii macaafa qulqulluu beekuu qabdu yoo ta'e, dhuguma fedhii barachuu qabdu yoo ta'e, koottaatii gadi taa'aatii hin baranna. Waa'ee maalii? Waa'ee ayyaana. Ayyaanni maaliin? Faasikaan maali? Gannaan maaliin? Macaafa qulqulluu keessa eessa jedha? Masqala jedhu maal jedhu eessa jedha? Guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sagadaa kan jedhu eessatti barreeffamee jira? Yellamu. Gin waldaan baajata guddaa dhangalaafte, fandishaan fanadame, bunni danfe, dabboonni murame, bakka yoona dibiliqiin kun dibiliciin kun dimlaayitiin ifti namtolchee kun mana keessa guute, margi ciramee lafarra buufame, namni uffata adii kana uffate waldaa dhufe bakka ayyaana du'aa ka'uu ayyaana lachuu ayyaana du'aa ka'uu saganneedha. Wanta asitimi injiru macaafa qulqulluu keenya keessa. So akka warra macaafa qulqulluu baatee deemuutti baannee deemuu duwwaa otoo hin ta'in keessa isaa saaqnee ilaaluu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaaf yaani baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuusiin isin ga'e jechuun ni kabajna. Guyyaa kam akka ta'e hin beeknu waan ta'eef, wanti caafamne soba waan ta'eef. So Yesuus gaafa akkana dhalate guyyaan isaa guyyaa 29 gaafa akkasii immoo sa'aatii akkasitti kabajaa kan jedhamu caafamee waan hin jirree fi warra tarattaratii isa jarri keenya warra ortodoksii kun ammayyuu harkaa qaban mammaakuutti deebinaa jechuudha. Argitanii nama tokkotu halkaneedhaa miidiyaa irratti affeerame, nama guddaadha. Dhugaatti nama sana qeequun barbaadu, nama baay'ee jaalladhuudha. Miidiyaan isa affeere akka inni daabboo muruu fi isa eeyyame isa affeere. So otoo interview gochuun jalqabiin dura daabboo muree gara interview walii gochuutti akka deemaniif. So daabboo yeroo muruu akka mana amantaa keenyaatti daabboon iddoo jirurraa gadi garagalfameetu muramaa jedhe. Maal agarsiisaa jennaan Abrahaam Yisihaaq mucaasaa gadi gombisee qaluudhaa fi gadi gombisee mucaasaatu yookaan Yisihaaqtu gaafa qaluudhaaf inni jedhu yaa abbaa koo akkan simmararree fi akkan yaada waaqayyoorraa sin gufachiifnee fi ija koo keessa ilaalaa nan qaliinii gadi garagalchiitii na qalii jedhee jedhe. So macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'een qoramee ilaalamuu Abrahaam macaafa seera uumamaa boqonnaa 22 keessatti barreeffamee jira. Inni bataam dhugaadhuma dubbachuudhaan iddoo sanatti Abrahaam deebisee waaqayyo ofii isaatiif qalma gubamuu fi hoolaa hin argaa yaa ilma koo jedhee isaan lamaanuus walii wajjin hin adeemanii isaanis gara iddoo isa waaqayyo itti himee ture sana yommuu ga'anii Abrahaam achitti iddoo aarsaa itti aarsaa dhiyeessu ijaaree qoraanistoora irra hin galchee Yisihaaq ilma isaa hidhee iddoo aarsaa irra qoraanicha gubbaa hin ciibse. Abrahaam kana booddee ilma isaa qaluudhaaf hidhatee aaduu hin fudhate. Argitanii hin ciibse jedha malee gadi garagalchee ol garagalchee ciibsee kan jedhu hin jiru. Gidduu kanatti immoo waliin dubbiin Abrahaamii fi Yisihaaq abbaa isaatiin hidda isaan warra gargaartota isaanii yookaan warra arree oofan biraa hidda fo'amanii booddee qoraan kunootii, billaan kunootii, ibiddi kunootii, hoolaan aarsaa meerrellii kan jedhuufi. Abrahaam immoo Yisihaaqiin hoolaa aarsaa waaqayyotu hin qopheessaa jedhee malee kanaan ala waliin dubbii qaban homaa hin qaban hin jiru kutaa kana keessa. Seera uumamaa boqonnaa 22 dhaqaa dubbisa. Barreeffamni hin jiru jechuudha. Kanarra kan darbe immoo qanuunaa macaafa qulqulluutiin safaramee kan hin darbine taratii namaati jechuudha. Kanaaf Yisihaaq gadi na gombisiitii na qalii jedheeni. Kanaaf wanti nuti aarsaa goonu nu mararee garaa duuba waaqayyoof aarsaa akka hin goone ija keenyaaf ija isaa akka waliin argine aguugnaa kan jedhu tarattu namaadha. Yellam bataam
nan kolfe bira darbe nan boo'e isinitti. Maaliifan isinii kaasaa macaafni qulqulluun tarattaratii miti bakka kan barreeffamedha. Kan barreeffame kun gaggeessuu hafuura waaqayyooti waan barreeffameef hafuura waaqayyoo isa nama barsiisu jala teenye hafuurri qulqulluu kootu nu barsiisi jennee teenyee irraa barachuudha malee gara fedhii keenyaatti harkisuu gottootuun nurra hin jiraatu jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. So waa'ee ayyaanaatti waa'ee guyyaa isaatiitti baay'eedhuma mataan isin cabu yoo ba'a. Bakka akka nama guyyaa tokko waa'ee kana wangeela dhaga'ettis immoo tasgabbooftanii yeroo hundumaa manni keessan mana ayyaanaan guutuudha. Ayyaanni waaqayyoo tokkicha karaa Yesuusiin kan nuu kenname yeroo hundumaa nu wajjin hin jira. Waggaan guyyaa 365 of keessaa qaba. Guyyoonni 365 sa'aatii mataa isaanii, sekondii mataa isaanii, daqiiqaa mataa isaanii of keessaa qabu. Isaan kun hundumtuu ayyaana waaqayyootiin kan nuu kennamani malee guyyaa keessaa torbeetti sammanni guddaan guyyaa maaliitii, maksanyoon guyyaa maaliitii, sanyoon guyyaa maaliitii kan jedhu kana yoo of eeggachaa deemne yoo ilaalaa deemne gaariidha jechuu barbaadeeni. Especially warri mana amantaa ortodoksii keessa turtan mana amantaa ortodoksii imala Gibxii Itoophiyaa koloneeffachuudhaaf bituudhaaf goote wajjin hiyyoomsuudhaaf goote wajjin koloniyaazeeshinii wajjiniin wanta wal qabatu waan ta'eef seenaa bal'aa qaba.